Nagaan waaqayyoo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu maatii furtuu dhaloota akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo baga jiraattanii baga jiraannee baga nagaan wal deebinee wal argine baga nagaa taatanii har'as dhufeen jira har'ammoo kanan dhufee fi yaada xiqqoo tokko gorsaa obboloota keenya shamarranii fi hamma beekurraa hamma naaf galeerraa dubbachuu barbaadeeni. Egaa akkuma beektan yeroo ammaa kana balaa teeknooloojiin kun fidaa jiru balaa ulfaataa fi fokkataa kan namatti hin tolledha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan keessumattuu gara seera gaa'ilaatti yeroo jechoota kana dubbadhu waan dubartootaaf hin yaadne yookaan immoo obboloota keenya shamarranii isaaniif dhiisee warra dhiiraaf dubbadhu isinitti fakkaachuutii danda'a. Garuu immoo dubbichi akkana miti hundumti isaayyuu wal qixaa akka ta'ettidha dubbachuu kanan barbaadu. Egaa yeroo ammaa kana miidiyaa garaagaraa irratti akkuma argaa jirru inni obboleessa keenya ta'e yookaan immoo abbaa manaa ta'uudhaaf kan jedhe barsiisuufis kan fayyadaman jiru. Haa ta'u iyyuu malee immoo barsiisa sana yeroo tokko tokko waan barannu tokko hojiirra kan oolchinu waan gaariidha malee waan badaa yookaan immoo aadaa badaa ta'uutii hin qabu jechuudha. Safuu kan hin qabne gara jireenya keenyaatti fiduu hin qabnu jechuudha. Yeroo darbe TikTok irratti isaan dhimma isaaniittiin miidiyaa isaanii guddifachuuf hojjetu. Garuu ijoolleen keenya immoo achirraa fuudhanii wantoota kana hojiirra oolchaatii jiru jechuudha. Yeroo inni jilbeeffatee qubeelaa kaa'uudhaaf jedhu ishiin luka fudhattee gateettiirra kaawwattee jedhi qubeelaa kana naaf kaa'i jechuudha dubbichi. Garuu dubartiin safuu dubartiin guddoodha safuu beekti. Biyyillee dubartiitti kan fakkeeffamu wanti baay'een parsantii 100 keessa harki caalaan dubartiitti kan fakkeeffamu sababiin isaas dubartiin bakka guddaa qabdi uumama keessatti waan ta'eef. Egaa yeroo ammaa kana immoo dhugaa dubbachuu isaanii toora miidiyaa garaagaraa irratti yeroo obboloonni keenya shamarranii ayinoo suura waliin ka'uudhaaf ta'uu danda'a. Garuu suura sana irratti inni kaanoo maaliif barbaachise luka fuudhanii funyaanitti ejjechuun wanta akkasii kun jaalalan ibsu jechuun yookaan immoo faashina godhachuun hin barbaachisaa miti jechuudha. Obboloota koo shamarranii dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Akkuma sagalee waaqayyootti iyyuu dubartiin abbaa manaa isheetiif akka bitamtu yookaan immoo akka ajajamtu hin dubbata. Kana garuu luka fuutee gateettiirra kaawwachuu luka fuutee funyaanitti ejjechuu dandeettii ispoortii qabdu argisiifattamu ani kan naaf hin galle isa kana dandeettii ispoortii qabdu yoo ta'e maal jedhamanni bakkeetti ispoortii utaalan sana isa banadhuuti barsiisi dhaloota waan gaariidhaaf immoo barsiisi malee har'a gateetti abbaa manaa keerraa luka kee fuutee kaawwachuu funyaanitti ejjettee suura ka'uudhaaf baratte taanaan ati dogongorteetta. Gosichuma ispoortii sana keessaayyuu naamusa hin qabdu yoo ta'e akka naamusa barattu si godha waan ta'eef jechuudha. Barumsi ispoortiin amma ittiin sin luka ol fuutanii gateettiirra kaawwattanii funyaanitti ejjettanii suura kaatan kuni naamusa sin barsiisa. Gosni ispoortii sanaa maal karaateen garaagaraa naamusa. Yeroo baay'ee ijoolleen amala badaa qaban dargaggoonni amala badaa qabanii gaafa dhaqanii barnoota sana waaqayyoon gaditti barnoonni suni yookaan immoo kutaan gosa barnoota ispoortii sanaa shaakalleen suni namoota naamusa badaa qaban gara naamusa gaariitti warroota obsa hin qabne gara obsa akka godhatanitti fida malee akka luka kee ol fuute abbaa manaa kee ejjettuuf miti. Ijoollee maal taatan shamarreewwan dubbiin garamitti deemaa jira. Baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Karaa kana ba'anii ofii isaanii gaaffii jaalalaa gaafachuun dubartoota maqaa oobsisaa jiru. Teeknooloojiin babal'ate jechuun waan gaarii ta'e irraa barachuudha. Waan sirrii ta'e irraa fudhachuudha malee waanuma miidiyicha harka keenya jiruu fi akka barbaanne irratti haa taanuudhaafis miti. No, wanta akkanaa sirrii miti obboloota koo shamarranii dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Baay'ee ulfaataa fi qaaneffachiisaadha wanti kun jechuudha. Kanaaf waanuma miidiyaan nu harka jiruufis waan hin taane gochuun sirrii miti jechuudha. Miidiyaa sana obboloonni baay'ee bar miidiyaa sana guddisanii gaafa biyya galan immoo maqaan isaanii sitti bade miidiyaa sana irratti immoo deebi'anii illee hin hojjetan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan wanta gaarii nuti hojjennu yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuudhaaf taanaan obboloota ijoollota horii eegan yookaan immoo warra horiittis kan birallee bilbilli hin jira jechuudha. Yeroo ammaatti hamma kana qixxee gurguddateera. waan ta'eef eenyummaan keenya eenyummaan obboloota shamarranii biyya alaas ta'e biyya keessatti amala badaa
miidiyaa irratti maatiin kun an arga firri kun an arga warri koo baadiyyaa dhadhamee hojjetamu tokko lamaan isaan bira sin jira jechuudha. Kanaaf iyyuu ani dhugaa dubbachuuf taanaan baay'isee nan mormaa waan aadaas gadhiise waaqayyoos waan hin deeggarreedha. Jaalala jaaladhu. Garuu luka fuutee funyaanitti ejjechaa suura ka'u luka kee fuutee gateetti irra kaawwatte inni si jilbeeffate qubeelaa sitti ka'aa jira. Maal jechuudha wanta akkanaa dhugaa dubbachuuf taanaan obboloonni koo shamarranii tarii biyyoota gurguddatan keessatti arguu dandeessu. Inni kun jireenya yookaan laayivii isaanii miti barsiisaa jiru yookaan gaariidhaaf akka ta'utti gochaa jiru yookaan immoo dhaloota balleessuuf barsiisaa jiru malee tikkileenya hiyootaachuu adallame jireenya isaan jiraatan miti kun dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Isa kana hin jiraatan isaan isa gochaa jiran sana hin jiraatan atoo maal taanaanidha ati eenyu taanaanidha. Aadaa badaa aadaa fokkisaa kan fuutu keessumattuu ijoolleen Oromoo dhugaa waaqayyo Oromoon safuu qaba Oromoon aadaa qaba waaqayyoon gaditti waaqayyoos amala badaa qabaadhodhe isin barsiisu aadaa kee safuu kee eeggachuu maaliif ulfaate dhugaan baay'ee tokko natti dhaga'amaa jira jechuudha. Kanaaf safuu jira aadaan jira indi maal jechuudha durikkoo haadholiin keenya akkaawwan keenya yeroo odeessan har'a barri ta'e haa ta'u qaroomuunis gaariidha. Qaroomina immoo seeraan alaa qaroomina fokkisaa qaroomina waaqayyo akka nutti gaddu godhu qaroomina akka aadaa fi safuun keenya badu kan godhu boolla haalitu dhugaa dubbachuuf taana faayidaa naaf hin qabu akka kootti jechuudha. Haa ta'u garuu abbootiin keenya akaakayyuun akkaawwan keenya yeroo xiqqoo taanu nutti odeessu sirna akkamitti akka gara gaa'ilaatti dhufan safuu achi keessa jiru akkamitti akka abbaa manaa isaaniif jiraatan agaatii guddanne irra jechuudha. Har'oo maaltu ta'ennaan ati luka fuutee dhiirarra keessa maaltu ta'ennaan funyaanitti ejjettee suura kaata kun hunduma keessan otoo hin taane warra dhimma kana laallatuuf waan gaariidha isheen akkana goote anis galeen akkana godha jettee yaadda taanaan dogongoradha. Isa kanarraa of eeggadhaa obboloonni keenya dhugaan sinitti kun qaanii fi safuudha dhugaa. Abbaan manaa kee kabaja keeti. Abbaan manaa kee akkuma sagalee waaqayyoo keessattis Kiristoos ulfina waldaa kiristaanaatiif ulfina mataa akka ta'e abbaan manaa kee mana keetiif mataadha jechuudha. No har'a tarii miidiyaan nuti tole intarneetiin nuti tole wanti nuti argaa jirru miira hin taane keessa nu gashuu danda'a miti. Eenyumtu jireenya kana hin jiraatu warrumti qaroomne jedhanii teekinooloojii kana fidanii nutti kennanii nu balleessaa jiran kun isa sana jiraachaa hin jiran waan hin taane barsiisaa jiru malee dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Kanaaf gara qalbiitti deebi'aa obboloota kun. Gara qalbiitti haa deebinu. Qaanii guddaadha kun dhugaa dubbachuuf taana maadha luka fuudhanii gateetti dhiirarra kaawwatanii suura ka'uun maadha funyaanitti ejjetanii suura ka'uun qaaniidha. Dandeettii kee kana yookaan yoo barsiistu immoo atis akka inni sirraa barate sun luka isaa fuudhee haadha manaasaarra abbaa manaashiirra funyaanitti ejjettuuf otoo hin taane karaa itti madda galiillee godhadhu yookaan ittiin hojjedhu jechuudha malee har'a suuradha jettee sanuu miidiyaarra. Akkam qaanii guddaadha numti suura si kaasu sunu yeroo akkanatti luka fuutee akkas funyaan abbaa manaa kee irra ejjettee kaatu luka kee amma kana baay'ee qaanii fi safuudha jechuudha. Kanaaf waan qaroomne nutti fakkaatee badaa jirra. Waan qaroomne nutti fakkaatee wanta waaqayyo nutti gaddu waan safuu ta'e waan abbootii yoo argan nutti gaddan irra ga'amaa jira waan ta'eef jechuudha. Please uf sirreessaa kun faayidaa hin qabu. Kaleessa gaafa bara hin qaroomne sana wayya yeroo sana dhukkubni garagaraan jiru firoottan ko yeroo sana ulajjeesuun akkasiin jiru bar yeroo sana abbaan bahee ilman ajjeesu yeroo sana ilmi bahee abbaa ajjeesaan jiru eekamsa baay'een hin jiru yeroo sana wayya anaaf akka kootte jechuudha dhugaa. Qaroominni namaa kun cubbuu harkise malee faayidaan inni fide ani homaa natti mul'ataa hin jiru. Akka waaqayyo nutti gaddu godhe malee akka waaqayyo nutti gammadu gochaatii hin jiru teekinooloojiin ammaa kun jechuudha. Kanaaf iyyuu walumaa galatti please obboloonni akkas gootan atis inni dhiira haati manaa kee kabaja keeti jechuun wal dhaga'uun barbaachisaadha. Yeroo ishiin akkanatti suura ka'uudhaaf jettu afaaniin bakka sana dhaabbattee dubbachuu yoo sitti ulfaateyyuu yaada kee nyaara kee beekuun dirqama ishiidha jechuudha. Maaliif boraadha ijoollee keetii haadha manaa keetii kanaaf iyyuu yaadaan nyaaraan walii galuutii qabdu jechuudha. Yeroo isheen akkana luka ol fuute jalaa cillaaf katee kolfa kana kaafoonjaan jetteen taate kana cillaaf katee kolfita dhaabbattee qaaniidha kun safuu barsiifadhoo ishee wallaalte. Atis yoonni safuu wallaale barsiifadhu yaa dubartii ishee dubartii taate
Kanaaf teeknooloojiin guddate qaroominni akkana ani jaarraa 20 meeqaffaa keessan jira yoonni tokko akka tokko ta'arra ishiinoo warra bara meeqa akkas miti dubbiin bara sana bara warra ati tuffachaa jirtu sana nagaatu jira cubbuun hin jiru. Inna bara sana cubbuun hin jiru firoottan koo bara keenya kana cubbuun baay'achaa kan jiru bara teeknooloojiin gurguddate bara itti kunoo aaktiin akkanaa aaktiin garagaraa dhufaa jiru bara koo fi bara keeti cubbuun illee kan guddate jechuudha. Kanaaf abbaa manaa keessaniif kabaja qabaadhaa atis haadha manaa keef kabaja qabaadha luka fuutee ol fannistee nati akkanatti suura kaatu is not good homaa faayidaa hin qabu gaarii miti dhugaa dubbachuuf taanaan kun qaaniidha safuudha ati intala Oromoodha Oromoon safuu mataasaa danda'e qaba kanaafuu aadaa mataasaa danda'e qaba baay'ee nama ajaa'iba dhugaa kanaaf federaa keessan shamarran ganaa gara gaa'ilaatti illee deemtan wanta isin fakkaatu wanta naannoo keessan fakkaatu wanta eenyummaa keessan isa sirrii sana godhaa malee isa biyya ormaatti miidiyaa irratti argitan sana hin godhiina hin raawwatina gaa'ila keessan keessattis inni homaa faayidaa isiniif hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan waa tokko isinii hima asumaan jechuudha ani baran gaa'ila godhadhe xiqqoo ishee gara waggoota lakkoofsiseera akkas naan jedhan turanii na hin dibadhu waan diddibatan kana jedhee nan dide jechuun bakka sagaluma guddaan ol fudhee ifadhe jechuudha na eega xarlij naan jedhan ture yeroo sana galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u eega xarlij naan jedhan jechuudha maaliif nyaara haaddadhu naan hin haaddadhu jedhee akkuma kanallee waan diddibatan kana dibadhu naan hin dibadhu dide waan akka gosa garagaraa jira naan dibadhu dheetaniin dide achi eega xarlij naan jedhan faaraa naan jedhani ammas akkuma kana obboleettiin tokko waan hin raanfanne egaa guyyaa gaa'ilaan booda hiriyoonni ni dhufu karaa isaas ta'ee karaa keessa dhufuu danda'u innaa dhufteetu akkuma carraa gaani waan harkatti kakkaawwatan kana geexi garagaraa kana baay'ee waaqayyo sanarraa hin jaallatu anis hin fedhu simboo fulfinni koo akkasumatti anaaf waaqayyo simboo fulfinni koo anaaf waaqayyo kooti achi obboleettiin tokko wanta yeroo hundaa keessa koodhaan banne dhufte jechuudha mee waan diddibatan as kenni mee waldaa deemuuf jette waldaa deemuuf diddibata barbaaddeen jedheenena ifa munaaf godhani bar waan diddibatan hin qabu hin jaalladhu jedheeni wayneechi minaan affaaraanaat naan jette shoo ani immoo nan kolfe jechuudha baay'ee gammadeen kolfe ishiin diddibattu araadaa taate ani isheen immoo hin dibanne faaraa waan ta'eef nan kolfe jechuudha argitanii nuti namoonni akkasiniin jechuu danda'u sirna gaa'ila keessanillee gaafa gaggeeffatan akka ammayyaa kana toon taane akkuma naannoo ofiitti akka humna ofiitti akka aadaa ofiitti yoo deemsifatanii wanti hundumtuu gaarii ta'a jechuudha obboloota koo kanaaf jireenya koo keessatti wantoota kana lamaan yeroo hundaa guyyoota gaa'ila koo sana yeroo yaadadhu nan kolfachuudha wayne gexarlijii fi faaraa naan jedhan jechuudha gexarlij kanan jedhameefi nyaara naaddadhodhe waan hindeef wantoota caccalaqqisu kana wantoota jajjala funyaa maan afaanitti maalitti dibatan kana hin dibadho gaan jedhee dideefi yeega xarlij naan jedhan jechuudha ammas dabalataan mana dhufanii waan dibatan ani hin qabu normaalii qibaatii fuulaa tokko ittiin qaba gosa tokko qofan dibadhanii wantoota hidhii itti nyaaratti diddibatan kana immoo hin qabu inna akkuma kanallee wantoota harkatti nannaqatan kana wanta garagaraa kana ani hin fedhu jennaan faaramnaan faaraanaatichi naan jedhan jechuudha argitanii kanaaf egaa namoonni yeroo akkasuma jedhan miira keenya tuquu danda'u yaada keenya hatuuf jecha diinni isaanitti fayyadame akkas jechuu danda'a kanaaf lakki ati ishuma akkasumatti ati faayaadha bareechee waaqayyo si uumeera hin ergifatiin faayaa biraa bareedina biraan ergifatiin si faayidaa hin qabuun dhaamsa kooti kana kanaan nama laal akka baluun sirbaa morma nama jallisaa dheeromuun akkuma ofii dandeessutti shubbista malee akka namaatti shubbiste mormi si jallata jechuudha kanaaf akka ofii keenyaa beeknutti akka ofii keenyaa dandeenyutti deddeebi'uutu nurraa eegama malee akka abaluun sirbaa akka abaluun shubbisaadhaan deddeebi'uun nurra hin jiru isiniin jedha kanaaf bilis waan arginu waan dhageenye tokko haala gaarii waan gaarii amma miidiyaarraa wanti baratamu wantoonni obboleewwanumti immoo dhalattuuma Itoophiyaa ta'anii ijoollee Oromoo ta'anii wantoota bareedaa jechoota bareedaa wanta jireenya namaaf nama fayyadu namoonni nama barsiisan jiru akkuma kana immoo daandii badaatti immoo kan nama deemsisanis jiru
isa gaarii ta'e fudhanne isa hamaa ta'e immoo jireenya keenya keessatti akka dhufnee fi akkuma kunoo appilikeeshiniin tokko bilbila keenya irratti yeroo bilbila keenya miidhuudhaaf ka'u dileet goonu yookaan immoo balleessinu sana jireenya keenya keessaas waan akkasii rimuuf goone wanta gaarii ta'e wanta nu barsiisu wanta bor nu fayyadu immoo jireenya keenya keessatti abdeet goone deemuutii qabna jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloonni luka keessan ol kaastanii funyaan abbaa manaa keessan irra jettanii suura kaatanii poostii gootanii please stop jedheeran firii dhiirotaaf jechuudha. Nutaaf wanta akkasii kuni kanaaf faayidaa tokko hin qabu qaaniidha malee ulfina hin qabu kun ulfina isinitti fakkaatee dogongortanis ta'e jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu yaada koo yoo dogongora qabaate naaf kalchaa isiniin jedha. Haala hundumaa keessatti jireenyi mataa keenya akkuma ofii keenyaa godhannedha jechuudha. Waaqayyoon sodaachuun immoo waan hundumaa irra caala. Biliis waaqayyo yoo sodaanne wanti hundumtuu sirrata. Haadholiin keenya waan baay'ee nu barsiisuu danda'u. Ol deebinee miidiyaa qofarraa hin taane jireenya keenya keessatti haadholii keenya irraa abbootii akaakayyuu akka warri lubbuun jiran immoo waa baay'ee nu barsiisu waan ta'eef biliis isa kana yaada keessa gashaa luka oliin kaasiinaa shamarran hin ga'a. Luka oliin kaasiinaa yaadaan caaluu dandeessu yaadaan caalaa sochii yaadaatiin caalaa malee ogummaa yaadaatiin caalaa malee luka ol fuudhuudhaan olaantummaa hin argisiisinaa isiniin jedha.